Haya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Leenyi Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Anillee nagaa koodhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Arrammoo waan addaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Dhugumatti Itoophiyaa keessatti waan addaati wanni kuni biyya Arabaatti baramaa haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti wantichi waan addaati. Egaa ogummaa qabanitti fayyadamanii mana ofii keessatti wantoota tokko tokko sirreeffatanii kaawwachuun baay'ee tokko nama fayyada. Har'a gaabooniin keessanii maal jalqabdee jirti, maal daakaa jirti, maal hojjechuufi kan jedhu aga dhumaatti viidiyoo kana yoo ilaaltanii waa baay'ee har'aa barattu. Keessattuu shamarran biyya Arabaa dhugaa rabbii warqiidha yoo jennee dhugaadha sobaa miti jechuudha. Maammaduuni shamarran biyya Arabaa fuudhee ayyaanaadhaaf abbaatii eebbisimoo maal jedhu ijoolleen TikTok irratti dhugaa dubbachuudhaaf biyya Arabaa wanta hedduu nama barsiisa. Waan achi barannee waan achi hojjetaa turre jireenya keenya keessatti immoo mana keenyaaf yeroo hojjennee itti fayyadamnu gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Akka kootti akka keessanitti garuu I don't know beeku. Arragaa tomaatoon hojjechaa jira. Tomaatoo afaan Arabiffaatiin rib kan jedhamu sana rib jechuun biyyoota Arabaatti hin fayyadamu barbarii hin fayyadamanii akka barbareetti kan fayyadaman jechuudha. Timaatimii hojjetanii akka barbareetti jechuudha. Rib isa jedhamu sana yookiin tomaatooni timaatimiidhuma garuu yeroo tokko tokko birqaadii ishee irrattis akkasitti hin barreeffama. Sana malee maalin hojjechuutti deema booniin keessanii isa kanallee baay'een keessanii ajaa'ibsiifattu. Egaa kan daakamaa jiru timaatimiidha. Timaatimii kana daakee maashina juusitiin daakaa jira timaatimii jechuudha. Daakee biridistiitti naqaatiin jira. Akkuma argitanii baay'ee tokko daakaa timaatimii biyaansi naannoo kiiloo 10 daakaa har'a jechuudha. Guyyaa har'aa kana egaa timaatimii kana daakee sana booda wantoota laman hojjedha. Tokko rib yookiin akka barbareetti biyya Arabaatti kan itti fayyadaman sana. Lammaffaa immoo kachabii kan dinnichaan nyaatamu sana kachabii sadiimaa mi'aawa dinnichaan nyaatamu sana hojjedha. Dhugaa dubbachuuf wantoonni akkanaa kuni Itoophiyaa keessatti baay'ee tokko guddiidha. Ribii kana jechuudha kan akka barbareetti itti fayyadaman dhaqanii itti fayyadaman sana as Itoophiyaa keessatti magaalaan nama keessa jiru kana mulumayyuu cirumayyuu hin jiru jechuudha. Hin jiru uummanni egaa akkuma baramee barbareedhuma fayyadama jechuudha. Waan kamirrattiyyuu barbareedhuma yoo yeroo biizaa garagaraa fayyadaman garuu ammuma soosii ishii haala nama daakaa jiru kanaan daakkatanii ammatti fayyadamu. Sanaan ala wantoonni akkanaa kuni Itoophiyaa keessa hin jiru jechuudha. Katabiin hin jira. Katabiin suni birqaadiin xinnoo amma odaa qarshii 200-250 jechuudha. Birqaadii amma odaa jechuudha katabiin suni. Sanuyyuu akka kan biyya Arabaatti orijinaala miti jechuudha. Baay'ee qal'oo ishiiti. Qal'oon suni egaa birrii 250 yeroo qarshii 300 taatutu jira jechuudha. Ishiin immoo birqaadii sana keessaa innasuu dhumte jechuudha. Kan amma birdistii keessatti argitan kuni affeelamaadha jechuudha. Timaatimii kukkutee jechuudha affeelamaadha. Inni kun immoo kachabii sana hojjedha jechuudha. Kan affeelame kana ganaan immoo deebisee maashina juusii kan amma argitaniin ganaan deebisee daakaa jechuudha. Kuni kan argitan kun timaatimii affeelamaadha kachabii hojjechuufini. Egaa har'a waa baay'een hojjedha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii kan immoo timaatimiin kuni ribii kun kan amma lafarratti argitan kana hundumaa ribii sana hojjedha jechuudha. Dhugaa hojii baay'ee salphaadha. Wanna tokko waan nama rakkisu miti jechuudha. Egaa mee jalqaba kan argitanii xumura jechuudha yeroon hojjedhee kachabii sana hojjedhee qodaatti nannaqee hunda xumure maal akka fakkaatu viidiyoo isiniifan dhufaa. Kuni jalqaba isaatii daakan jira jechuudha. Baay'ee addaatee timaatimiin baay'ee adii fakkaatu kuni dhumarra maal ta'a? Isuma dhugaa akkuma biyya Arabaas ta'amu maal ta'a kan jedhu viidiyoo isiniifan dhufaa.
guyyaa har'aa kana kanumarra heewwalee jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi kana hundumaa haala kana fakkaatu mijeeffadhee firiijii keessa kaawwadhee achi baasii tokko malee xaarii tokko malee fayyadama jedheetanii daawwattoota kiyya.